ayyoon tiyya maal godhuu turtee jeeneetanii jaalawwan kiyya islaama odoon angaraa keessa jiruuti ummaan tiyya qur'aanumaa fi dhikrii gootii jee jaalawwan kiyya islaama qur'aana qaraati dhikrii guyyaa gurbaan kun garaa keessaa bahe jaalawwan kiyya islaama amata saditti inni juuza 15 habbazee jira yoon isin hin jeekam jettan qur'aana nooti bar suulatul insaan lakkoofsa lammaffaa irra baradhuun sin jeebar inna jaalnaahu samii'an basiiraan jenne samii'an basiira dura kabaqaqu gur eegasi ija isaatiif baqaqaa ammaan tanarraa yoo ragaa naafidinaan jettan mucaa Dr. Dhaakir Abdul Karim Naikh hafidahu Allah wa ra'a wa matta'ahu Allah bisihhati wal afiya umman tiyya gaafa garaa keessaa na qabaachuu turte jee mucaan isaa san Sheekh Faariqii bara ammaan tana rabbii isaa haa tiksu daa'ii teenyaa fi ulamaa'ii teenya cufaatu ija hamtuu cufarraa rabbii isaa haa eeguun isin hinja umman tiyya muhaadaraa abbaa kiyyaati dhaggeeffachuu turte hogguutu mucaan jaalawwan kiyya gabbeetuma akka abbaa caalatti naasa'u abbaan afaan arabiffaan beeku inni afaan arabiffaa beekaa bara joollee teenya wallee fi marree dhaggeeffannaan mucaan guyyaa dhalate hunnootii wallumasii wallisaa talaga harree tanumaa fi joolleen amata 13 taanaan jimatti baateessa illallee wantan eega qabanii ilaaluu bar wallaahi waa hayyuutiin qoradda allaalee joollee garaa keessa odoo jiru baatii afurirraa jaartii ta'e warrabbil kaabaan isiniin jaabar yaa jaartii tiyya sin jaaladha mucaa ati yoom addunyaa tana dhufta dharraani si eegu jirraa yoo jette warabbil kaaba mucaan achi keessa ni kofalaa yooniin siin jee akkam jette dhiyoo tana waan ajaa'iba namatti jaartii takkaatu tuutu ilmoo dhal abbaan akkanatti dubbatan mucaa garaa keessa jiru bar silaa muslima ta'e bar qur'aanarraa fagaannee mi haaree nuuf fakkaata garuu kaniin haasa'u jiru qur'aanaa fi hadiisa qulqulluu walitti haasa'u jiru mucaa isaatiin ni haasa'u mucaan isaa yeroo abbaan haasa'uun achi keessa ni gangalata ummaas ni dhawu beete na dhawu jira ni dhaggeeffata dhawinsaas gaafa mucaan dhalate abbaa isaa agarraan warabbil kaaba ni seeqa yoon isin hin jeekam jetta mucaan abbaan irra dhufe hin tuyneen bara harka isaa kaninaan irra dide hatta joollee garaa keessa jirtu waan hin jirre jaartii tee waliin ni cinnicii fi ni tirrikii tana wajji hin godhiniin isin hin jaa taarika san keessa tanumaan dheengadda isin hime akka je'ee guddiseen isin himaa bar baaba reefun tanaa eega intalti teenya garaa godhatte nasattaraa san wal iyyaadu billaa rabbi nurraa haa qabu abbaa nama gurraacha intalti isii maqaan isii eenyu sheeral andarwud jaanin intala isaa tana maal jeen jaalawwan kee islaama yoon isin dheeresi ofiinaa godha tamaayyidi tanaa achi waan biraa isin himu black amerikaadha isin black amerikaa warra amerikaa kana keessaa gurraacha yoo irra laaltan akka gaafa duraa tigreen ummata oromoo irra dalaydetti namni adiin isaanii irra dalage joolleen isaanii hashiisha jaalawwan kiyya islaama waan fokko